Ana makana ma tokko jechuudha. Muuziqaa ofii qabadee dhufuuf jira jedhee zamoona waan akkasii yaada akkasii qaba. Muuziqaa kana irra dalagu jira akkana jajjabeessanii namara dhaabatanii muuziqaa kana bakkaan gahu abdii. Ashama jaallatamtootaa fi hordoftoota abdii shottuu jirtu baga jiraattan isin jecha har'a sagantaa adda ta'e wayiitiin isinii dhufee jira. Artistii beekamaa jaallatamaa Oromoo tokko qabadhee dhufee jira. Yookaan aktiivistii mucaa qacalee kana jechaadha. Qabadhee dhufee jira. Har'a gaaffiif deebii wayii yookaan wantoota nama bohaarsan namatti tolan wayii. Mucaa Oromoo biyya. Ashama kabajamtoota fi daawwattoota abdii shoo jiraatan argatan hundumti keessanuu kabaja guddaa akkuma ta'etti naqa qoosni wargaa jettanii mucaan kun nama lafaa dhufa jiru nafaa cufa jiru ijoollee ol guddataa jiru jechuudha. Sinitti kanaafuu inni yeroo ammaa kana yuutuubii banatee wantoota garaagaraa wanta nama bu'aasu wanta akka koomedii ta'e egaa kanaafuu mucaan kun amma akkasitti aartii kiyya afaan kiyya kana guddisee jedhee kutatee hidhan mudhii hidhatee itti ol ka'ee dhufe jechuudha. Kanaafuu yeroo isin akka teettanii osoo laayikii hin goone, osoo sabiskiraabii hin goone, osoo koomantii hin goone, osoo sheerii hin goone laaltani inni nama biraa qaba. Saba biraa qaba. Maal jechuudha isin Oromoo? Duraan hayyee waa'ee yuutuubii kana irraa hin beektan jennee isin dhiifne. Amma namuu barate bakka jiru waggaa 3-4 har'a kana gaafa nu jechuudha diraamaa dalaguu eegalu 2017 keessa namni waa'ee yuutuubii beeku tokko lama. Garuu amma yeroo ammaa kanatti xiqqaa guddaa kan ka'e yuutuubii qabda. Yuutuubii fayyadamaa jirta. Kanaafuu yeroo ammaa kana xiqqaa keessan guddisaa, guddaa keessan jabeessaa, afaan keessan guddisaa, wal bira dhaabbachaa, wal qabachaa, orma jala fiffiidanii cicceetanii wal xiqqeessuu osoo hin taane orma jala cicceetanii xiqqeessitan. Xiqqaa keessan guddifadha, guddaa keessan bira dhaabbadha jajjabeessa. Afaan kan keetiin boonu. Eessallee jiraatu afaan keetiin boonu. Afaan Oromoo wanta akka faayidaa hin qabu. Kana. Hin dhageettamii sitti hima kana laaluu kana. Namni kun xiqqaadha ganaa maree yuutuubii baratanii laayik godhi, sabiskiraayib godhi, sheer godhi viidiyoo isaa. Bakka inni dogongora qabutti qeeqii sirreessi. Bakka inni waan gaarii dhageetta immoo jabaadhu sirrii jirtaa dhiini hamila itti godhi bira dabarfadha. Hisdii qabdan isin ijoollee Oromootu sitti hima. Waliin asitina uummata akka faayidaan qabu wala saduun. Dhugaa sitti hima. Diraamaa ajaa'ibaa tokko dalaguu eegalanii duraan jechuudha yeroo jalqaba 17 keessa 18 keessa. Garuu yeroo sanatti Oromoo yuutuubii waa'ee namoonni sooshaal miidiyaa kana fayyadaman haa godha. Haa ta'u yeroo sanitti Oromoo waa'ee yuutuubii sirriitti waan irraa hin beekneef biyuu hedduu dhabnee dhiise. Anillee baay'ee ni fayyee ima dhiise. Isinitti wallaahi. Garuu osoo dalagee fiilmii uummata Hindii jedhe afaan bantanii sa'aa 24 guyyaarraa har'a paartii kana jira ta'uu ilaaltanii afaan Oromootiin akkas dalaguu hin dadhabne. Garuu namni keenya nama tuffata wal xiqqeessuuf wal qeequuf wal arrabsuu malee faayidaa kan qabdan. Kabaja. Uummata akka osoo amma waan hin taane yookiin waan badii hin argitanii har'a miidiyaa kanarratti baatanii hundi keessanuu dibbee mataan tumtan kun faayidaa akkasiin hin qabu. Dogongora wal sirreessaa bakka namni waan gaarii hojjetetti wal jajjabeessaa wal bira dhaabbatanii wal guddisuun aartii ofii guddisuudha, afaan ofii guddisuudha, saba ofii guddisuudha. Kanaafuu obboleessa kiyya deemi uummata ollaa keetii kana ilaali uummata Habashaa hin fagaatini. Ilmi Amaaraa tokko har'a yuutuubii yoo bane gaafa torbee takka sabiskiraabii 10,000 qaba. Xiqqaa guddaa jaraa sabiskiraab olii godhe wal jajjabeessa sheer olii godhe. Kenna hoo ikaleemi kun faayidaa hin qabu keessaa baha. Ittiin kaffaltu harka gadumatu jecha sabiskiraayib gootee keessaa bahuudha. Waan guddaa biti kun. Uummata akka. Kanaafuu sabiskiraayib godhi nama kan kee jajjabeessi. Nama kan kee jabeessi jechuun of jabeessi jechuun afaan kan kee jabeessi jechuun dhaloota qubee dhufuuf kanaaf afaan kan kee guddatee akka sadarkaa Afrikaatti miti sadarkaa addunyaatti beekamtii argatu gochuu qabda malee cal'istee afaan Oromaa jala fiidee Orma jala ceetanii ofii keessanii of xiqqeessaa jirtan. Keessattuu gadi galoon wallaahi billahi ilma namaa tokko hin tuffatin warri waa tuffatu mataan kan keetu sirrii hin jiru. Namni nama tuffatu eenyuutti namaan ga'u ofirra dhaabadhu yaade. Kanaafuu xiqqaa guddaa kan jajjabeessi. Anaan bakka nama tokko jechuudha. Muuziqaa ofii qabadee dhufuuf jira jedhee zamoona waan akkasii yaada akkasii qaba.
muuziqaa kana irra dalagu jira akkana jajjabeessanii namira dhaabatanii muuziqaa kana bakkaan gahu abdii qabu dalagu jira gootota Oromoo hunda faarsochuudha waliin qabee yeroo gabaabaa keessatti isin biraan gahaa ani namoonni amma asiin daawwatu jirtanii yuutuubiin Firoo Ahmad jedha agarra dalaguu dhiisee waggaa 2 gahee jira irra dalaguu eegadiise deemtanii yuutuubii komodii garaagaraa hedduu takka dalaguu ture hattanii OMN fi OBN illee duraan dabarsaa turte diraamaan dalagaa ture jechuudha. Hindhiisi maaliifuu ijoolleen Oromoo sooshaal miidiyaa kana irratti feesbuuka Twitter irratti afaan baluu malee deema callisanii yoomiyaa dhakaa hambaa dhiibuu osoo hin taane keessattuu warroonni biyya Arabaa jirtan kun jechuudha. Wanta garaagaraa hojjechuu osoo hin taane karaa kanallee mallaqa nyaadhu obboleessi kee sammuun nyaadhu uummatarraa wanti yeroo ammaa kanatti mallaqa isin kaffalle hin jiru. Instagram tahe, TikTok tahe, Facebook tahe, page gara-gara tahe, YouTube tahe, wanta gara-gara irratti hoo nyaachuu qabda. Kanaafuu akka nyaattu yoo nama kan kee guddiftee jabaa kee bira dhaabbattee xiqqaa kan kee lafaa ol fidde hin nyaata. Akkasitti kan amma nu bira jiru kunillee Mustishaa Maneedha. Oromoo Entertainment YouTube isaa hojii boosaa piraankii gara-garaa fi qoosaa gara-garaa kan nama hawwatu hedduu takka dalagee jira innillee dalaguutti jirallee. Arti kan guddisuu maaliifuu wallaahi Prankiin dalagechuudha. Obboleessi kee Adam kana ilaalu jirtu kun Oromoo Entertainment jedhiti sarchi godhe jala seenetti prankiin dalageedha. Hedduu takka nama kolfichiisa. Garuu biyuun isaa sirriitti gadi bu'a. Maaliif? Kun maaliif ta'a? Miliyoona 2tu malaaf waan inni dalagu jechuudha. Wallaahi akka dalagaa isaatiin. Biliyoona seenuu qaba ture. Qoosaa hedduu qaba. Beekumsa hedduu of keessaa qaba. Bashannansi bohaarsa si bashannansiisa. Obboleessi kee karaa fa'aa hojjetu dammaqi. Dammaqi afaan kee guddisi. Aartii ofii guddisuu sabboonummaadha. Afaan ofii guddisuu sabboonummaadha, gootummaadha. Abshaalummaadha gama tokkoon. Kanaafuu akkasitti ilaalatti wal jajjabeessaa, wal bira dhaabbadha, cal'istanii waan hin jirre amma osoo yookiin amma dubartiin takka yookiin fuutee Bangaalii kana fa'aa jala deemtee waan hin taane wayii argitanii miidiyaan hundi guyyaa torbee takka osoo dubbata. Maali? Waan faayidaa qabu kun dubbatanii waan hin jirre irraa afaan mandanii isin uummanni akkana hin dhamayina obboleessi kiyya hin dhamayina yaada. Ati kana ilaalu jirtu kuni hin dhageettanii calistee waan ta'an jala fiiguu osoo hin taane afaan kiyya quuqamee saba kan kee kanaa fi saba kan keetii fi afaan kiyya kana garamiin guddisa. Garamiin afaan kiyya kana afaan uummata addunyaa kanaan dorgomsiisa jedhiiti. Aartii kiyya kana akkamiin jajjabeessee sadarkaa addunyaatti uummata hunda wajjin dorgoma jedhiiti. Akkasitti irratti yaadi kanaafuu koomedisiyoo taate wanti isin uummata Hindii fi uummata Arabaa yookiin Turkii kanneen qaamaanii baanan kana fa'aa baatanii isin finaatanii takka hin jiru. Yeroo gabaabaa keessatti wanta hunda jaa'iza godhannee paartiin isin biraan gahuuf qophii xumuraa jirra. Irratti yaadaa jirra, irratti dalagaa jirra, kitaaba hedduu barreessinee jirra. Maaliifuu paartiin akka isin dalagdan jechuudha. Yoo danda'ame miidiyaa tokko bannee akka amma qaanaa kana irratti dalaguuf qophii hedduu garii yaalu jira. Hatta yoo dadhabame yuutuuba chaanaala tokko bannee isin biraan geennee paartii 1, paartii 2, paartii 3 jennee akkasitti paartiin isinii geennee koomedii hedduu dalaguu hinna. Kanaafuu nuti isin hin boon, isinis nuun boontanii bakkoon surri jirutti nu jabeessanii bakkoon surri hin jirretti nu qeexee nu sirreeffachuun nuti ilma keessan Oromoo tokko ofiin hin boona akka nama tokkotti. Kanaafuu akkasitti Abdishaw gurbaan kun nama lafaa dhufa jiru nama cufa jiru bira dhaabadhu jajjabeessu obboleessa kiyya hojii boonsaa hojjetu jira. Kanaafuu subscribe godhaa fi galatoomaa yeroo biraa waliin dachaanaa. Ayyees obboleessi keenya firoon akkuma isinii kaasisan jechaadha. Ijoolleen Oromoo baay'inaan taalentii dandeettii qabanitti uummata biraan yeroo gahanitti jechaadha wanta ifaajan san argachuu hin dandeenye jechaadha. Amma firoo kana dhugaa dubbachuudhaaf waggaa 2 dura kana viidiyoo yuutuubii ajaa'ibaa bareedaa tokko hojjetee ture. Wantoonni inni hojjetu silaa wanni san torbee keessatti 10,000 ol nama viidiyoo laallamuufii qabu. Miliyoona torbee keessatti jechuudha. Torbee keessatti amma dammaqaa Oromoo tasuri yeroo kanatti ifaajee san argachuu dadhabe maaliif inni itti dhama'eetti maal jedhee wanta isinis bohaarsee yookaan waan tokko isinis fan itti godhu tokko jechaadha gatii itti dhabe jechaadha. Ima abdiin kunneen madalagaa ture haalli jireenyaa irraa xiqqoo maqsuudhaan yeroodhaaf dhaabee ture. Amma yuutuubii sanitti deebi'ee jira jechaadha. Yuutuubii sanitti deebi'eera. Yuutuubii san liinkii jala isinii kenna akkuma argitamu hiriyaa kenna kareefuu duubaan haasaya godhe sunis jechaadha. Mustishaa Maaneen Oromoo Entertainment sun jechaadha.
viidiyoo bareedduu qabaa yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo bareedaa wayii hojjetee uummata biraan gahee innis viidiyoo irratti hojjetaa ture. Isa sanillee liinkii jala siin kaa'aa adaraa liinkii jala siin kennaa uummatni jechaadha. Ijoollee lamaan tana jechuun ijoollee Oromoo ijoollee Oromoo hundi isaaniitu jechaadha jajjabeessuu qabdan sadaqachuu qabdan maaliif itti kaafataman dhugaa isinitti hima ani Oromoodha akka nama tokkotti aartii kee guddisuuf eenyu walitti illee bakka qabu afaan kee guddisuuf garuu hin dalaga yeroo dalagu viidiyoo kana eenyu walitti illee dalaga hattan humna keenyatu nu godhe malee osoo akka namaa waan hunda guuttanne ummata hindiiti walitti akka dalagullee abdii qaba wanta qabnu humna qaba beekumsa qabnu kana saba keenya biraan geenye akkasitti fayyadamtan hin goonu. Sirrii wallah. Tokko asiin aboochisu jira dhiifama na uffachaa qoosaa isinitti fakkaatin. Kanaafuu haa ta'u hamma humna keenyatti hin sirbina hin hojjanna hin dalagna waan dalagnu qabu. Kanaafuu na dhagaye yeroo jalqaba duraan dalagu sani namoonni baay'een viidiyoo kiyya yuutuubii irraa gabbuusanii feesbuuk irratti postii gochaa ture. Wanni akkana kun wal miidhu namni viidiyoo daqiiqaa lamaa dalaguuf hagamta akka editii irratti hagan itti ifaaju nama yuutuubii fayyadamee beekutu beeka. Kanaafuu viidiyoo nama tokko kan dasseedhesi tole liinkii nama waliin maxxansi malee wanni akkanatti kophaasaa gabbuustee postii feesbuuk irratti gootee ifaajee isaa qisaasistee barbaachisuuf hin jiru. Kun asumaan dhaamsa kiyyaa abdichaa waan dhaamatti yoo qabaatte inni godheeti Oromoon haasaa dheeraan jaallattu beekta. Haasaa ittiin anis haasaa dheeraa hin qabu. Haasaa dheeraa hin qabu waan ta'eef garuu akkuma obboleessi keenya waan obboleessi keenya nuun jedhe kana jechaadha. Mee hojiimarra oolchaati viidiyoo kana warroonni dhaggeeffattan jechaadha. Mee sheeruma godhaa viidiyoo Oromoo kana jecha subscribe mo godhaa bakka subscribe godhaati biroo karaa yoo akkasitti fayyaanota haa bakka jirtan umriin nu dheeradhaa warra dachaa zamoon ammoo komadii ajaa'ibaa qabanii dhufu jirra nu eeggadha jecha ciao this show Oro Entertainment frotto subscribe argo ciao